jirtu ani Yoobsaan Abbabeetii. Yoobsaan Arguu YouTube channel darbe keessatti barnoota sirna gadaa, barnoota hogartii, barnoota afaan Oromoo fi kanneen kana fakkaatan akkuma waliin ilaalaa turre, har'a immoo mata duree haaraa boqonnaa haaraa saayinsii naannoo kitaaba barataa kutaa 5ffaa kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Egaa saayinsii naannoo dur baranne yookiin immoo haala keessatti dabarsine keessatti saayinsii naannoo baay'een keenya ni beekna. Innis immoo haalota naannoo keenyaa kan nu barsiisu yookiin immoo haala biyya keenyaa kan nu barsiisu kan ta'u of keessatti kan qabatee jirudha jechuudha. Egaa warreen Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe goone like, share, subscribe godhuchuu inni baay'ina isiniin kaffashiisu baay'ee isinitti ulfaatu waan ta'eef hiriyoota keessaniif illee qooduu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Egaa har'a boqonnaa tokkoffaa saayinsii naannoo kutaa 5ffaa argama Itoophiyaa yookiin immoo argama Itoophiyaa kaartaa irratti argama bira qabaa. Argama dhugaa Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin wal bira qaban kaartaa irraa ilaaluu fi argama kallattii bakkeewwan kaartaarraa kaasuun ilaaluu isa jedhu boqonnaa tokkoffaa keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaan tokkoffaan argama Itoophiyaa jedha. Argama Itoophiyaa yeroo jennu egaa biyya keenya keessa ishee tokko keessa kan taate kallattii biyyi keenya keessatti argamtu boqonnaa tokkoffaa irratti kan waliin ilaalludha jechuudha. Innis immoo argama Itoophiyaa kaartaa irratti gaafa argisiisnu yookiin kaartaa irratti haala kamiin beekuu dandeenya yookiin haala kamiin baruu dandeenya isa jedhu karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan argama bira qabaa fi argama dhugaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Argama bira qabaa isheen jettu kun bira waan tokko bira qabnee argisiisu yookiin immoo naannoo kam jirti yookiin immoo biyya kanatu itti aansee jira jechuutiin kan nuti argisiisnu argama bira qabaa yookiin immoo bira qabaa jedhama jechuudha. Argama jechuun hiikasaarraa yeroo kaanu jalqaba iddoo yookiin immoo kallattii biyyi tokkotti argamu kan argisiisu argama jedhama. Argama Itoophiyaa jechuun kaartaa irratti iddoo biyyi Itoophiyaa itti argamtu kan mul'isu jechuudha. Inni kunis immoo Itoophiyaan kallattii kaaba baha Afrikaa naannoo gaanfa Afrikaatti akka isheen argamtu hedduun keenya ni beekna yookiin kaaba baha Afrikaa naannoo gaanfa Afrikaatti argamte jedhameetu beekaa. Egaa gaanfa Afrikaa jechuun immoo naannoo kallattii gara fiixee bahaa jechuudha yookiin qarqara yookiin caafii ishee jennudha jechuudha. Kanarratti argamti. Itoophiyaan immoo kaaba bahaan eenyuun daangeffamti? Biyya Jibuutiitiin yeroo daangeffamtu bahaa fi kibba bahaan immoo Sumaaliyaatiin daangeffamtee argamti. Kibbaan Keeniyaadha. Karaa dhiyaa yookiin lixaan immoo Sudaan kibbaatiin daangeffamtee fi kaaba dhiyaa irraatiin immoo Sudaan kaabaan immoo Eertiraadhaan daangeffamtee eenyutu argamti? Biyyi Itoophiyaa kan isheen argamtu barnoonni saayinsii nu barsiisa jechuudha. Innis kaartaa irratti kunoo haala argama isaanii kanaan kan inni taa'ee jirudha jechuudha. Kunoo Sudaan, Eertiraa, Jibuutii, Sumaaliyaa, Keeniyaa, Sudaan warreen kun karaa kanaatiin argamanii jiru jechuudha. Eertiraan kunoo karaa kaabaarraan gubbaa kanarraan argamti. Keeniyaan immoo gara kibbaatiin kan isheen argamtee jirtudha. Kallattii kaabaa fi kibbaan dhiyaa fi bahaan akkaataa isaaniitti argamanii fi kaaba dhiyaatiin inni isa keessatti kan nuti as keessatti ilaallu ardii yookiin immoo kallattii afurtu jiru. Kun addana kanatti barraa'anii jiru. Kallattii afur kaaba, kibba, dhiyaa, bahaa fi lixa yookiin immoo dhiyaa isa jennu keessatti kan argaman arfan kanatu jiru jechuudha. Kallattiiwwan arfan kanaatiin biyya Itoophiyaa ishee guddittiidha jedhamtu karaa ittiin argisiisuu dandeenyudha jechuudha. Waliigala halluu keelloodhaan kan dibamtee jirtu guutummaan ishee biyya Itoophiyaa kan argisiistudha. Kaabaa, kibbaa, bahaa fi dhiyaan immoo kan isaan daangessitullee akkaataa kanaatiin ilaallee beekuu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin biyya tokko naannoo kanatti argamti yookiin naannoo kanatti argamtennee beekuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan argama bira qabaa fi argama dhugaa kan jedhu sana karaa lamaan yeroo ilaallu argama dhugaa fi argama bira qabaa jalqaba irratti akkuma dubbadhe argama jechuun bakka yookiin iddoodha. Argamni bira qabaa yookiin argamni dhugaa immoo kallattii wanti tokko dhugummaan isaatti argamu
kan ibsu yookiin kan argisiisu jedhameetu beekama jechuudha. Argamni iddoo yookiin bakka addaa wanti tokko itti argamu jechuudha. Argama karaa lamaan ibsuu ni danda'ama. Innis immoo argama bira qabaa fi argama dhugaa jedhamaniitu beekamu. Argama kana kan ittiin ibsinudha. Argama bira qabaa kan nuti jennu bakka tokko waan dhaabbataa ta'e tokko bira qabnee kan nuti argisiisuu dandeenyu argama bira qabaa jedhama. Argama biyya tokko yookiin iddoo tokko biyya biraa yookiin iddoo beekamaa bira waliin bira qabuun maal gochuudha? Argama bira qabaa jedhama. Qaama lafaa irratti bakka naannoo yookiin immoo biyya tokkotti argamu haala salphaan beekuuf kan nu fayyadu argama bira qabaati jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaan Finfinnee yookiin magaalaa Finfinnee keessaa galmi aadaa Oromoo eessatti argamaa yoo jedhe bakka istaadiyeemii yookiin immoo naannoo meedaa tapha kubbaa itti taphatamu yookiin walga'iinsa hawaasni baay'een itti argamu naannoo sanatti argamti yoo jenne inni kun maalidha? Argama bira qabaati jechuudha. Finfinnee keessaa bakkatti galmi aadaa Oromoo argamu adda baasnee kan ittiin beeksisuu dandeenyu yookiin ittiin himuu dandeenyu argama bira qabaa jenneetu agarsiisuu dandeenya jechuudha. Biyyoota ollaa isheedhaan illee bira qabnee agarsiisuu akka dandeenyudha. Biyyoota ollaa ishee yeroo jennu Itoophiyaan Sudaanii kallattii kaaba dhiyaatiin argamti jennee Sudaan kallattii dhiyaatiin, Jibuutii kallattii bahaan, Somaaliyaa kallattii bahaa fi kibba bahaan, Eertiraan kallattii kaabaan, Keeniyaan kallattii kibbaan yookiin karaa jalaarraan jechuudha. Kan isaan argaman jennee ibsineera kun addanatti jechuudha. Keeniyaan kallattii kanatti argamti yookiin immoo kallattii gara kibbaatti dhiyaatte argamti jechuudha. Gara kibbaatti yookiin gara kanaan jechuudha. Fi gara Eertiraan immoo kallattii kaabaan irra keessaan jechuudha. Kaaba Itoophiyaatti kan isheen argamtudha. Somaaliyaan kallattii bahaa kun kanatti argamti. Bahaan fi kibba bahaatti kan dhiyaattee argamtu kun kibba bahaatti immoo gara Keeniyaatti illee gadi itti marsitee waan jirtuuf gara kibba bahaatti illee gadi buutee jirti jechuudha. Kallattii bahaan immoo Jibuutiidha. Jibuutiinis akkasuma kallattii sanaatiin maal gootee jirti jechuudha. Gadi itti dhiyaattee kan isheen marsitee jirtuun kan ilaaluu dandeenyudha jechuudha. Haala kanaatiin argama bira qabaa jennee ibsuu kan nu dandeessisu warreen kun argama bira qabaa keenya keessatti haala kanaan ilaallaa jechuudha. Argama dhugaa kan jennu immoo argamni dhugaa argama naannoo yookiin biyya tokko sarara yaadaa dagalee fi gadeetti fayyadamuun argama sirrii kan ibsudha jechuudha. Inni kun immoo argamni dhugaa Itoophiyaa dagaleedha. Kibba Itoophiyaa naannoo Oromiyaa fiixee Moyyaaleerraa kaasee hanga kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay fiixee Baadimmeetti kan dheeratu yoo ta'u gadeedhaan yookiin asii gadi sararamuudhaan immoo innis egaa akkaataa kamittidha sarara gadee fi sarara dalgee kan jennu kunoo. Haala kanaatiin sarara gadee fi sarara dagalee gaaf jennee hojjennu bahaan dhihaan kaabaa fi kibbaan jenneetu maal gochuu argisiisna jechuudha. Kibbaan jenneetu ilaallee ibsuu dandeenya yookiin immoo kallattii isaanii irra jiranitti ibsuu kan dandeenyu isa argama dhugaa kallattii argama dhugaa jenneetu ilaalli isaanis immoo argama dhugaatiin Itoophiyaan dagaleedhaan dalga kan jennu kun kanaan dagaleedhaan kibba Itoophiyaa naannoo Oromiyaa fiixee Moyyaalee irraa kaasee hanga kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay fiixee Baadimmee jedhamutti kan inni argamu jechuudha. Haala sanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Kan nuti ittiin ibsuu dandeenyu yookiin immoo fageenya sana kallattii kana irratti argamti jennee kallattii isa dhugaa yookiin immoo kallattii isa sirrii ta'e ittiin ibsuu dandeenyu jechuudha. Kallattii isa sirrii sana ittiin ibsuudhaafis egaa maal fayyadamne kallattii isa sirrii sana fayyadamneetu kan nuti ittiin ibsuu dandeenyudha jechuudha. Inni kan biraan dhiha Itoophiyaa naannoo Gambeellaa fiixee Akooborraa hanga baha Itoophiyaa naannoo Sumaalee fiixee Ogaadeenitti dheerata. Haaluma kanaan Itoophiyaan mudhii lafaarraa sarara dagalee 3% digiriirraa hanga kaaba 15 digirii kaaba sarara dagalee 33 baha hanga 48 baha gidduutti illee kan argaman jechuudha. Kunoo warreen kana jechuudha. 15 sarara dalgaa sararameen 15 digirii 15 digirii sararaan jechuudha. Sudaan fi yookiin Eertiraa keessa darbee galaana diimaa qaxxaamuree gara Arabiyaa yeroo deemu. Sarara dagalee kan jennu immoo kun asii gadi isa sararamee jechuudha dhaabbata. Sararri dhaabbataa kun immoo 0 digiriirraa kaasee Sudaan fi Sudaan ol deebisee Sudaan kaabarraa kaasee haga Sudaaniitti
Keeniyaa dalgalee Keeniyaa keessa darbee akka Somaaliyaatti 3 digirii fi 48 digirii 33 digirii ishee caafiira yookiin dhuma ishee qarqaraatti sarara argama dhugaa Itoophiyaa jennee argisiisuu dandeenya jechuudha. Mata dureen kan biraan biyyoota ollaa waliin wal bira qabuun kaartaa irratti haala argama Itoophiyaati. Biyyoonni gaanfa Afrikaas immoo Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa tokko yoo taatu bal'ina dacheetiin illee biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Biyyoonni gaanfa Afrikaa jedhaman immoo warreen kamidha isaanis warreen akka Jibuutii, Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa warreen jedhaman warreen biyyoota gaanfa Afrikaa jedhamanii beekan keessaa ishee duraati jechuudha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa hunda yookiin daangaa dheeraa Itoophiyaa waliin kan qabdu immoo Somaaleedha jechuudha. Somaaleen daangaa dheeraa yookiin daangaa bal'aa Itoophiyaa waliin kan qabdu isheedha jechuudha. Itoophiyaan immoo kan biraan immoo daangaa dheeraa yookiin akkasuma lammaffaarratti kan argamtu immoo Eertiraa wajjinidha jechuudha. Duriisaa kan Itoophiyaa ishee turte baroota darban keessa kan irraa adda baate jechuudha. Biyyoonni Eertiraa itti aanu immoo daangaa dheeraa Itoophiyaa waliin kan qaban immoo duraa duubaa biyyoota Sudaan kibbaate jechuudha. Jallaa irratti kan ilaallee fi yookiin immoo gara gubbaatti kan ilaalle. Sudaan kibbaa keessatti gabatee ammaa irratti kan ilaaluu dandeenya turredha jechuudha. Isaanis immoo ol deemnee yeroo tokko haa ilaallu. Kunooti Sudaan kibbaa fi Sudaan kibbaa irraa kaatee haga Sudaanirraa haga Sudaan kibbaatti kan dheerate jirullee fageenya kanaa qabaachuu isheeniitiin biyyoota taananii dhufanii Itoophiyaatti ollummaa yookiin immoo wanni qaban keessaa ishee turate. Inni kan biraan Jibuutiin immoo daangaa gabaabaa Itoophiyaa waliin qabdu keessaa isheen tokko immoo gabaabaa kan qabdu immoo Jibuutiidha jechuudha. Jibuutiin daangaa gabaabaa qabdi. Isheen immoo Jibuutii fi Itoophiyaan immoo daandii guddaa kan isaan wal quunnamsiisu konkolaataa daandii baaburaatiinidha jechuudha. Itoophiyaa walii wal quunnamanii kan jiran immoo Jibuutii wajjin jechuudha. Uummanni daangaa Itoophiyaa ollaa Itoophiyaa kanneen jiraatan immoo dhimmoota hawaasa dinagdee adda addaa immoo uummata Itoophiyaa waliin kan isheen qooddattus konkolaataa yookiin immoo karaa daandii baaburaatiin walitti dhufeenya qabdi jechuudha. Argamaa fi kallattii bakkeewwan beekamoo Itoophiyaa keessaa inni biraan immoo argamawwan yookiin bakkeewwanii yeroo ilaallu bakkeewwan miidhagoo yookiin bakkeewwan hawwatoodha jedhaman keessaa immoo tokko Itoophiyaan qabdu keessaa Ertaallee kan jedhamudha. Ertaallee bakka jedhamu bakka hawwata turizimii fi akkasuma hawwataa kan ta'e inni immoo Itoophiyaa naannoo Affaaritti kan argamudha. Bakki kun immoo lafa dhooqaa Affaar diyaameetirii 40 meetirii kan qabuu fi boolla hanga 90 meetirii gadi fagaatu kan qabaatudha. Innis kunuuti bakka volkaanoo yookiin immoo Ertaallee dhohiinsi volkaanoo yeroo yeroodhaan keessa jiraatuu fi hedduu qorattoota hedduudhaan illee daawwatamu. Ertaallee isheenis immoo bakka argamaa fi kallattii bakka Itoophiyaan keessatti argamtu keessaa tokko Ertaallee bakka naannoo Affaar keessatti diyaameetira 440 meetirii fi 90 meetirii gadi fageenya kan qabdu keessatti kan argamtudha. Inni lammaffaan Raas Daashanidha yookiin tulluu isa jennu yookiin immoo gaara Raas Daashantu argama. Raas Daashan immoo kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti argamudha. Naannoo kaaba Amaaraatti kan argamu Raas Daashan jedhama. Inni kunis immoo kaaba Itoophiyaa naannoo uummata Amaaraa biyya sana keessatti argama. Raas Daashan gaarreen Itoophiyaa keessatti argama keessaa isa olaanaadha. Innis kunoo kana fakkaata. Gaara Raas Daashan isa tokkoffaa yookiin isa daawwii lammaffaa keessattidha jechuudha. Paarkii biyyoolessaa gaarreen Baaleeti. Paarkiin kun immoo Oromiyaa godina Baalee keessatti argama. Itoophiyaa qofa keessatti kan argamtu Jeedala Diimtuun illee gaarreen kana keessatti akka isheen argamtudha. Kun adda kana jirti. Kanaaf bakkeen hawwatoo ta'anidha. Inni arfaffaan laga Hawaas. Lagni Hawaas immoo giddu galeessaa fi baha Itoophiyaa keessatti argama. Lagni kun immoo giddu galeessaa Oromiyaa irraa ka'uun tajaajila diinagdee olaanaa kan kennudha. Innis immoo laga Hawaas biyya keessa osoo hin bahin marsee tajaajila erga kennee booda daangaa Jibuutii fi akkasumallee gara Itoophiyaa gidduu galuutiin maal keessatti hafachuudha cirracha Affaaritti hara Abbee keessatti kan inni seenee hafu laga Hawaas jedhamuu fi kan seenaa keessatti lageen biyyoota biraa keessa osoo hin gahin cirrachaan dhugamee yookiin immoo liqimfamee laga Abbee jedhamu keessatti hafu yookiin immoo daangaa Jibuutii gara daangaa Jibuutii Itoophiyaa jidduutti kan hafu laga Hawaas kan jedhamu jechuudha. Innis kunooti laga kana arfaffaa bakka argama Itoophiyaa fi hawwata ta'an keessadha. Inni shanaffaan hara Xaanaadha. Innis naannoo kaaba
Itoophiyaa keessatti kan argamuu fi naannoo uummata Amaaraatti kan argamudha. Lagni Xaanaas daawwiidhaaf bashannanaaf qurxummii fi kan oolu keessaa isa jalqabaa argama naannoo sana keessatti argamu. Paarkii biyyoolessaa Oomoodha. Paarkiin biyyoolessa Oomoo naannoo kibba Itoophiyaa keessatti argama. Naannoo kibba Itoophiyaa keessatti kan inni argamu immoo paarkii biyyoolessaa Oomoo naannoo kibbaatti kan argamu. Haala teessuma hawaasaatiin yookiin bineensota garaagaraa kan of keessatti qabatudha. Baay'ee guddaa fi baay'ee bal'aa kan ta'ee fi kan hawwataa taasisee jirudha jechuudha. Paarkii biyyoolessaa Gambeellaadha. Naannoo uummata Gambeellaa yookiin kallattii lixaa Itoophiyaatti naannoo Gambeellaa keessatti kan argamudha. Paarkii biyyoolessaa bosona garaagaraa bineensota gafarsaa fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabatee jiruu fi kan daawwatamu isaa shanaffaa jaarfaati jechuudha. Inni kan biraa kaartaa kaasuu sirna argama addunyaalessaati yookiin addunyaan kaartaan yookiin immoo GPS kan haala kamiin akka ilaaluu dandeenyu yookiin immoo kaartaa kaasuutiin akkaataa yookiin immoo haala ittiin beekuu dandeenyu yookiin ittiin baruu dandeenyu keessadha jechuudha. Inni kunis immoo kaartaa kaasuu keessatti kaartaan waraqaa gubatee muka yookiin huccuu irratti kan bakka bu'aa kaartaa lamaa yookiin gartokkee gama lafatti kaartaa irratti maal ta'udha taatee uumamaan akka teessuma lafaa adda addaa facaasu biqiloota sululaa qaamota bishaanii kanneen kana fakkaatan fakkeessuutiin kan nuti kaartaa irratti kaasuutiin argisiifnu barreeffamoota dibaa halluu adda addaa dibuutiin kan nuti argisiifnu halluu kaartaati jechuudha. Inni kunis immoo kaartaa qaamota adda addaatu itti fayyadama. Isaan keessaa muraasni humna waraanaa, geejjibaa, turizimii akkasumas ji'ooloojistoota, ikoonomistoota, qorattoota seenaa fi arkeoloojistoota hedduun maalitti fayyadamu kaartaa kana kaasuutiin bakka itti albuunni dhokatee jiru kan isaan ittiin barbaadan, kallattii waraanni jiru kan isaan ittiin barbaadan, kallattii geejjibaa bakka kamitti akka deeman, kallattii turizimiif mijatoo ta'an, qorannoo arkeoloojii wantoota lafeewwan durii kan ittiin qoratan bakka arkeoloojiin sun itti argama jedhame kaartaa kanarra barbaaduutiin qorattoonni kan isaan ittiin dhimma ba'anii fi odeeffannoo kan isaan itti argatanidha jechuudha. Innis immoo ulaagaaleen qoodinsa kaartaa hedduudha. Isaan keessaa inni tokko iskeeliidha. Iskeelii kaartaan ittiin ka'een waan tokko beekuu yookiin dubbisuu akka dandeenyuuf nu gargaara. Innis immoo kaartaan bakka sadiitti qoodama. Kaartaa iskeelii guddaa, kaartaa iskeelii xiqqaa fi kaartaa iskeelii giddu galeessaa jedhamee ture jechuudha. Haala birootiin immoo bu'aa kennuu kaartaa fiizikaalawaa fi kaartaa aadaa jechuunis ni qoodamu. Isaanis garaagarummaa fiizikaalawaa yookiin immoo waliigala akka addunyaatti fi akka naannoo tokko keessatti ittiin fayyadamuu garaagarummaa godhata jechuudha. Haala kanaan kaartaan faayidaawwan kana kennuu fi argama bira qabaaf argama naannolee tokko ibsuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Kaartaan ibsituu yookiin furtuu yookiin immoo mallattoo maaliifi mallattoo wanti tokko yookiin bakki tokkotti argamu kan irraa ilaallee baruu dandeenyu kaartaa jechuudha. Kaartaan mallattoo yookiin furtuu agarsiistuu kaabaa bara itti qophaa'ee iddootti qophaa'ee kan of keessatti qabatu kallattiiwwan arfan kaaba kibba bahaa dhiyaa jedhanii kaaba bahaa kaaba dhiyaa kaaba lixaa kaaba kibba lixaa jedhamee hundi isaanii kan keessatti argamaniin ittiin ilaaluudhaaf akkasumas saayinsii naannoo kutaa shanaffaa boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaan asumarratti kan qulqullu ta'a. Yoo isin tole yoo ibsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa.